yoo duu barbaadan dhufanii isin dura hiriiranii isin hojii wareegamaa kaafalanii dheeytanii ajaja uummata kanaa fudhatanii gootaaf isin fakkaatanii dheeytanii wareegamina warri Jowaar Mohammadii wareegamee iddoo yeroo takka gaarii zaamaa si'echa kun ammoo warra waa beekuu miti ammoo ummata quraanii ayyaata tokko hin beekne ummata saayinsii takka waan takka formulaa tokko kaa'uu hin dandeenye ummata jireenyummaan isaaniitu harkaa wallee akkitti wayyaa fiil godhan warra biyyaa dubbachuu irratti akka waan nama humna qabu ofisaan jecha kanaaf ummata qawween isaanii arraba baala gummaan isaanii honga hin qabne jaarsaa fi jaartiidhaan qiyaasa kan hin qabne ummata cubbuu dhalli namaa ijoolleen dirradaa jirtan ijoolleen babbareedduun ijoolleen afaan shanjaa beeytan warri komaandoo beeytan namatti hin bu'inaa dirqama taanaan mootummaa keessatti hirmaadhaa karaa seeraatiin dhiiga keessan baafadhaa barbaachisaa ta'u humnaanis ofumaa of ijaaraa tartiiba keessaniin of ittisaa malee waan bubuutu ala kana haasoo itti tana tajimaan afaanii futtu joo gizee isaan haasawan jimaa warra dhuufuufaa jira gizee haasoo dhiisaa ummata kana rabbi sodaadhaa ummata kana hin dhaga'inaa ofumaa humnaas taatu isinii qaba beekumsa isinii qaba biyya keessa jirtan yoo fedhan iyyummaa qabaattan yoo fedhan dhiiftanis ummata kabajaa qabu isin abbaa biyyaati isinummaa murteessaan jaanii yaade wala bitul faddu kabajame abbaadu akkana kan namni biyya jaalatu akkasi me Yaasin assalamu alaykum Yaasin ilma si komando Yaasin nan nageessu Yaasin telefoona fa khaykute wanta kono redda barada Yaasin connection qabu sangan deebu wanta ko redda barada gefada jira kay wonni ma abba muda dubbatee fi wonni obboleetiin tiya takkitiin dubbatte kana achi wonni redda badulle dun jirtu tekuma wanta kalama tuqee bira dabre chuudha gefada jara keenya anaste abba mudatis takkitti afuran kalootis just for nasiya numo janna isan ko famit justice for ummata jinaksan justice for ummata hargeeda khawlaga khaysa bukke qabayina dume justice for ummata harge walaga khaysa bukke lubun sani badde justice for ummata jinaksan justice for nasiya lubun chalchu siyasa igana maatiin siyasa dalaguun hin danda'amtu jibbanna mootummaa qabda diraamaa kanaani mi diraamaan kun tara dhibba amaarri dalage ifi wala jeese amaarri diraamaa tara dhibba dalagame mootummaa jiisuuf biyya shoorar keessuudha isaan nujjees yennee u'uu jechuudha abaluun nujjees yennee u'uu jechuudha wanni jaamu diraamaan kun yataballaa qubno buzu tabaltobbatan kun uddutti nyaadame amma maadhee warreen gartee hegeree biyyaa jaamtu ta dirreedhaa keessatti maadheeffatte taarargee tana keessa sosso'aa jirtu ta maqaa gargaarsaatiin baadiyyaa fi magaalaa keessa deemtee waa hiraa turte maadhee hedduu akka caasaa caafatan quba qabna qaamni mootummaalleen quba qaba garuu dirama akka amaarri dalagee kana dalaydanii inni nama tokko si yaanne mootummaa kana diiguuf biyya shoorar keessu qabnaa kajawsan kun diraamaa kufaadha yeroo gabaabdutti maadheen isin caasaan isin biyya keessa caaftan tan dirreedhaa keessaa takka guura muteessi mootummaa beeka isin guuru joolluma dirreedhaadha dhalataa dirreedhaa kan gartee biyya jaalatu كسبا سبلموتا كسومالي جالتو خادري جالتو كعربة جالتو كهندي جالتو كامارة جالتو كغراغي جالتو كسبا سبلموتا إثيوبيا كيس جالتو جولو مدريدو دلتيتو تافهم ميكا دوبتو بيسيداتي فتا أكرفو بامودا جوت كان تيسريفون كم نجمع كوكا روان سنيا في كرشي خلون دورا خلون كودا ولي بوفتني أشتي ماتي نما جارتري ترجتني نما سنينغرتي يبدوير كخيسني أكن مسجد تلك نمني وادو نما ولي بوفتني سومالي في أورمو والفتة دورة ردافتي سومالي والفتة ديني نما جنة كمه بيه شورر كيسنا خجو هندن ديسيو كان نادوزات
kana godhuu hin dandeessan. Kana immana siyaadaa diraamaan irra dalagaa jirtan dhiini siidhaa aboon hundi ni jalna. Kana immoo isin diraamaa isin waan diraamaa maarri dalage taramee qarra deebaa jirtan. Gabaabdumatti mootummaan Itoophiyaadhaa kan federaalaa keessaafuu kantiibaan Dirreedawaadhaa danannati qaama nageegu kawuccuu adii uffatu nacci labaashii andarkabarii bikka akka masgiidaatti bikka akka mataskaanaatti bikka gartee akka hoteela gurguddaatti bikka nuni baay'atu bikka sanitti baay'isa. Uummanni kun akka caasaa caafatanii jiran garee maarree biyyaatti maqaan na duraa badee oolu. Abbaa mudaa garee maarisa? Warraaqsee garee biyyaa janiin. Warraaqsee garee biyyaa. Garee warraaqsee garee biyyaa ta maqaan siyaasa qabattee deemtu tun caasaa siidhaa waan isiin godhuu deemtu har'a Nasraan Gabbaateet ifaa bilisa dubbattee jirti. Isinillee qaamni mootummaadhaa hooggantoonni feegaa namoota isin keessa jirullee ka garii maallaqaan bitamallee hin dhabamu akka Nasraan irra dubbattetti namoota isinillee ija duutti hin kalaawinaa teessanifillee keessa wallallaalaa biyya teessan eeggaddaa Dirreedawaan ammoo isin shoorarkoo hin danda'amtu mootummaa. Nasraan garuu viidiyoo takka bareedduu isin gallakkifteen arge ganama kana yoo ani boyfriendiin qabu jaarsalleen qabu naamu isaaniin taa'u jira si hojii haasoyti moo hojii haasoyti. San boodaa si maadha amma nama waliin qabu ootee san dabar san booda dubbanna amma gabaabduutti baamuudha. Waan takkaan wal qabate. Guddaa warra yaa'ee tana kaasaa jiru. Warreen gartee akka gara firraa dhabe biyyattillee silaawaata godhachuu dadhabee biyyallee dhaqee biyyatti maas milkaa'uu dadhabee harka uwwaas deebe. Garuu mootummaa kan nuti jibbaniif maaliin hangallee bara. Sadarkaa duraatiif mootummaan Oromoo shuruuf kaa'u aangoorra jiru kana. Mootummaan kun diigamuu qabaa. Caasaan gartee abaa'uu shanee. Iccitii siimu. Konnekshinii kan kute. Konnekshinii kute. Sagaleen ta'e kute. Konnekshinii bakka jira bootaa jijjiire. Intarneetiin sirraa kutee jira bakka jira bakka reefu deebi. Diima ibsaa jira bakka reefu deebi. Amma dhufe. Amma dhufe. Go ahead. Memma dubbadhu. Inni qaba. Amma dhufte kun deebite amma. Yaa laale. Brighton waldaa jaarmaa dinagdeedhaa Brighton jaamuni beektaa maqaan Junayd Diraan hogganamu. Gabrummaa addaa keessa wal deebisuu jechuudha. Qaamni achi keessa jiru kun qaama nagaa misooma hojjechuu barbaadu. Warri as jiru kun ammoo faallaa isaa isumaa wajjin akka nama isa fakkaatu rifleekshina isaa biyyaalaa kana ijaaraniiti. Rifleekshina isaa biyyaalaa kana ijaaranii maqaa balleessuudhaaf deeman akkuma gartee hojii inni hin barbaanne godhan hara biraatiin isa kana ammoo akka nama isaanii fakkeessan. Nama kana jibbaa irraa qaban sababa maal godhan jechuudha. Jarri kun akkaataa amma deemu kanaan itti fufe yoo Junaydiin biyya san keessaa qarshii takka malee ari'ameen bahin harkuu kijibaa maal jenaan jee. Hojiin isaan hojjechuu jiran gurbaa san teessoo isaati irratti akka inni naggadee ta'e nagayaan hin jiraanne akka uummata isaan gargaaran godhuudha. Keessa eenyu fa'aa jira lakkaa'e fakkeenyaaf obboleessa eenyu fa'aa jira warraas jiru keessa adda lakkaa'e inni gartaa jechuudha. Waan kana mootummaan akka tarkaa konnekshinii keematu konnekshinii tolchi xiqqoo konnekshinii. Abbaa mudaa dubbiin addan baanee dubbii adda baase Biraayitanii uummata kana maaltu waliif namoota kanaa fi waa'ee Biraayitanii. Wayin tolchaatu. Bikka jiradhu abbaa mudaa beekaati bikka jiradhu jeen fayyaade bikka jiradhu. Laale dubbiin addaan baanee fi obboleessoo qaamni gartee mootummaadhaa shoorarkaa warra uumuu deemu haala duree xumuratee biyya tana shoorarkeessu qabnaa jee siyaasaa lubbuu namaatiin daldalu jiru kana qaamni mootummaa tokkotti beeka. Qaamni mootummaa yeroo gabaabdutti caasaa isin maqaa gargaarsaatiin amma dura biyya keessa deemtanii caasaa isin caafattan garee warraaqsee gara biyyaa eettanii maqaa itti moggaafattan dhaabaa maqaa itti baafattan tarraan tan ammoo jas jettee deemtu tun akka aboo Jamaal woo qaama mootummaa taate ati hedduu serkaatiin jira
وايد مقام موتما كان دو سلاوان تكرر دو بتور بان جمال كل ما برته نمنو مان أبنو خنا جمال يوسف كل ما جمع دا قبل دومتي لبسا كيسار دري بافتني بقى دبتني يسنوبن موتما لين سندقيسه وايد من سيادة كسياسة فيد ما جرتن دراما تو أدان إفقوتن يا ردوبتن قرو أمني خينيا كدري دوادا أكن شورر كينه أكر كون تكلين إنسان مدن موتم مالين أكى إيجو كابور تلين رادوبن تناجتشا سنولي جانا ولر كوجرانا تكو كيسن أمو سكتامو جراتن تكو كيسن سلبتو سورة وابي جدكو متي جوچitti biyya leeda qubaattan asitti bikka jirtanitti seeraa fi sin dheessuuf jiraanna biyya namaa tokko keessatti lammii biyya takkaa taate biyya takka mootummaa saniin diiguu qabaa jettee biyya san shororkeessuun qabattee gizee irratti tarkaanfii fudhattu kun yakka biyya takkaati yakkaa kunis itti gaafatamu jiraatanii takkitti yaada goolabaa dubbadhu. Okay, ani bikitti na way gaafin qaba ani bikitti na daboo fuudha dabdee abbaa mindaati wajjin.